Kun sagalee dhaabbataa hordoftoota amantii waaqeffannaati. Daawwattoonni fi hordoftoonni fuula sabaahimaa yookaan yuutuubii dhaabbataa hordoftoota amantii waaqeffannaa akkuma armaan dura barametti galmoota iddoo galmaa argatan gaafii fi deebii miseensota gameeyyii hundeessitoota galmaa gaggeessitoota sadarkaa dhaabbataa hordoftoota amantii waaqeffannaa keessatti argaman gaafii fi deebii godhaa fi isin dhiyeessaa turuun keenya yaadatamutti har'as galma amantii waaqeffannaa hawaasa malkaa sa'aatitti argamna. Kanumaan hundeessitoota fi qoreelee garii caasaa dhaabbataa hordoftoota amantii waaqeffannaa adda addaatti argaman wajjin guyyaa irraa kana turtii taasifna. Isinis akkuma armaan dura baratametti nu hordofaa isiniin jenna. Waa bulaa. Biyya keessaa hanga alaatti galmoota 450 ol horatee kan jiru dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo ammaa kana akkuma amantiilee biroo sochii amanticha babal'isuu fi guddisuu akkasuma hawaasa fayyaa guutuu qabu kabajaa safuu naamusa gaarii qabuu fi of ta'ee jiraatu uumuun akka amantiitti qooda isaa bahachuuf cimee hojjechaa jira. Galmi malkaa sa'aas galmoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa keessaa tokko ta'een wiirtuu godina Shawaa Bahaa Koonyaa Adaamaa magaalaa Awwaash Malkaa Sa'aatti argama. Galmi kun bara 2012tti namoota hanga 6 hin caalleen kan hundeeffame yoo ta'u yeroo sanatti mana nama dhuunfaa kireeffachuudhaan barnoota amantichaa barsiisaa akka turantu himama. Maqaan kiyya Girmaa Nagoo Biiftuun jedhama. Jiraatuma ganda hawaasa malkaa sa'aatii. Miseensummaas galmuma kana galma malkaa sa'aatii gaggeessaa koonyaa ta'ee hojjechaa jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya iddoon jirru kun teessoon isaa galma malkaa sa'aa ta'ee waajjira koonyaa hordoftoota amantii waaqeffannaa Adaamaati. Koonyaan hordoftoota amantii waaqeffannaa Adaamaa wiirtuu amantii waaqeffannaa godina Shawaa Bahaa jalatti kan argamu yommuu ta'u galmoota giddugala bahaatiin qaamni seerummaadhaa kennameef keessaa isa tokko. Kan walitti dhufee naannoo baruma 2004 akka dhuunfaatiin Oromummaa itti dhaga'amu, sabboonummaa itti dhaga'amu wal yaamuudhaan mana nama dhuunfaa ture walitti deddeebi'uudhaan wal barsiisuudhaan waan tokko barnoota walii kennuudhaan gabbaa'uun akka barbaachisu. Gabbaanee wal barsiisuu, wal hubachiisuun akka barbaachisu. Egaa barree booda haga ta'e mana dhuunfaa sana egaa itti booda gara Haroo Jiddaa jedhamu jira. Naannoo malkaa isaa qonnaa as xiqqoo magaalarraa bahee gara sitti baanee jechuudha. Bara 2005 irratti. Hundeeffamni isaa dhugaadha. Nama muraasa namni haga gabaabaa tokko namni wal barsiisee booda gara alatti gabbaanee yookaan raasatti gabbaanee addisa yoo jala turre turtii san naannoo 8 bakka sana turre booda gara mana dhuunfaatti naannoo amma galmi itti ijaaramee jiru kana cinaatti mana kiraa nama dhuunfaa fudhannee turtii waggaa 4 wayiitti mana kiraa fudhannee kan alaafa walii ta'uu kan ta'a waggaa 5 galma dhuunfaatiin turre. Kanaanis hawaasa naannoo fi galmoota amantii waaqeffannaa kanneen biroo waliin hariiroo gaarii tolfatanii miseensonni amantichaa daran dabalaa dhufuun gaaffin lafa galmaa gaafachuu cimee itti fufe. Saniif wanti galmi itti jiruu fi akkaataan yoo galmi hawaasni ala waliin qabu waan bareedaa jechuudha. Fakkeenyaaf taatee yeroo amma adeemaa kana fa'aa irratti bifa barbaachisaa ta'ee fi akkaataa silaa namni Bicara dhaabbatanii waliin turre waan jiru boora foon jedhatu waliin fedhan ni jiru yoo ta'u kan barbaachisaa ta'e nutti dhiyaatanii numa waan akka hin waliin turre galmi haala bareeda jira. Gaafileen bulchiinsa magaalaa gaafachuu ture. Galmi haala bareeda jira. Gaafileen bulchiinsa magaalaa gaafachuu ture. Kennamu tureera gaafiin keenya bara 2005 ni gaafatame deebi'uu hin dandeenye
turtii waggaa shanii san keessatti gaafii yeroo irratti ture bulchiinsa magaalaatti akka lafa nuuf kenname deddeebii waayuu jalqabaatiinis waayuu gasii bakka bu'eenis gaafii dheeraan taasifamee booda waggaa shanitti turtii waggaa shaniitiin booda bulchiinsa waggaa sanii sun yeroodhaaf gara biraatti leenjii deemanii namni gaafas bakka bu'u Ahmad Caancoo namni jedhamu sun inni sun gaafa san guyyaa 30 keessatti isinifan xumursiisa. Isin kun dafaa dhimma deddeebi'aa jechuudhaan isaan sun xumuru bakka bu'insa guyyaa 30 akkasiin lafa arganne kaaree 500 yeroo sanitti arganne argachuun lafaa kana fakkaata. Amantii waaqeffannaa amantiilee biroo biyya kana keessa jiran waliin ija wal qixaatiin ilaaluun aadaa isaanii kan hin ta'in qaamoleen mootummaa tokko tokkoon gaaffii kana lafarraa harkisaa turanis bu'aa bahii hedduu booda bara 2018 lafa galmaa argachuun erga ijaarratanii booda galma ofiitti waaqeffachuu danda'aniiru. Galmi Malkaa Sa'aa yeroo ammaa kana teessoo koonyaa Adaamaa ta'uun tajaajilaa kan jiru yoo ta'u, naamusa miseensonni amantichaa kun hawaasa biratti agarsiisaniin uummata biratti fudhatama guddaa kan qabanii fi barnoonni amantichaa hawaasa irratti jijjiirama guddaa fiduu hordoftoonni amantichaa nuuf himaniiru. Galatooma jaan warra galma kanaatti kanaatti aansuudhaan hundi keenyaahu bayaa seensaa kaabarraa kibbarraa Oromoonni hundi keessanuu yaadannoo abboota keessanii warri dhuftan warri lafee keessan kabajuu dhuftan baga nama kabajaa isaa godhu. Bakki kun bakka yaadannoo abboota keenyaa bakka lafee Oromootaa waan ta'eef bakka kana yaadummaa warra keenyaa kan warra darbanii gurguddaatu bakka kana jira waan ta'eef walumaa galatti bakkeen sun bakka ulfoo nuuf Oromoodha akka ta'e namuu beektanii guyyaa lafee warra abbaa Oromooti walitti qabamne waan ta'eef kanaaf kabajuu qaba. Galmi Malkaa Sa'aa galmoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jalatti argaman keessaa tokko ta'ee akkaatuma qajeelfamni dhaabbataa kaa'een hojiilee idilee isaa hojjechaa jiraachuu gaggeessan galmichaa himaniiru. Galmaatti haala gaarii jiraachuudha waan silaa dhaabbanni hir'atullee waan immoo silaa galmillee galmaatti guuttachuu barbaadullee bareeda ta'een gaggeessaa haala gaariidhaan socho'aa jiraachuudha. Itti dabaluunis galmi kun galmoota biroo wajjiniin hariiroo gaarii kan qabuu fi barnoota amantichaa akka gaariitti kennuudhaan namummaa fi haqni uummataa akka tikfamu hubachiisaa jiraachuu himu. Hangaan ifi baradhe tokko isin barsiisee haa walumaa yoo itti eeggannee bareedaa miidhe waan keenya waliin buqamee jechuudha. Nama waan isii qabuutu walitti qabamee waan isii wal barsiiseetti dhimma ba'a. Saniifuu akkuma reefu jedhamu uummanni Oromoodhaa barnootni isaanii barnoota ciccimaa jechuudha. Haa addunyaan tunuu beektu. Odoo addunyaanuu beektu nuti bobbaanee galu mana namaa jalaa mana fi deebi'uu lafa jalatti arguu dhabu. Barnoota amantii dabalatee aadaa waliin jireenyaa, jaalala, safuu, kabajaa fi namummaa kan barsiisu dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa kanaan dura hawaasas ta'ee qaamolee mootummaatiin hubannoon isaan amantii waaqeffannaa irratti qaban gadi bu'aa ta'uu isaatii fi nageenyummaa fi dhugaa amantichaa osoo beekaniis ta'e jedhanii amanticha dhiibuuf qaamoleen socho'an yoo jiraatanis yeroo ammaa garuu wal hubannaan uumamaa jiraachuu isaa miseensonni galmichaa ni dubbatu. Galmi Malkaa Sa'aa bu'aa ce'ee hedduu haga yeroo yaadannoo bara 2009 goonu haga dunkaanii gurraa diiganii waan sagantaa saniif ta'u san qopheessee jechuudha. Haga miseensi dhuunfaadhaan haga biddeenaa shorxii hirrachuudhaan miseensa kennine dunkaanii sun nu jalaa jigsanii reebichas waan adda addaa afaaniinis nu doorsisanii waan hundaa darbeeti galmi kun lafa saaqatee ijaarratee asirra gahee amma argamaa bu'aan galmi kun fidee baay'ee hedduudha jechuudha. Amma kan agartanii
lafti kaaree meetira 500 irratti muki 65 biiroos ni qabaa waan hundaa waajjira ni qabaa bishaanis ni qabaa ibsaas ni qabaa jechuudha. Kun sochii miseensonni godhanii sochii yeroo san haalli barris nu gargaare kanarra gaheeraa jechuudha. Adeemsi kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabna. Biroo sagantaa birootiin walitti deebina. Chaanaalii YouTube keenya like, share fi subscribe gochuu hin dagatinaa jechaa kanan isin waliin ture Anfiraa Waldoddeetii horaa bulaa.